والله العظيم ولا يقول ما تقول أنا ناس من الكلام والله العظيم خطوة حول ولا قوة إلا أستغفر الله ما قلت والله بالله جدكم ما لك كرني لا أنا نتقبل في ما لك كرور فني كرور خير بيت قفوا ما تبدي نسرادي نيم بخير رينا استيلا جاتا نجات شفت أما نسرادي أما تنديسي بعدي لما وانسون من أبان أورموج جابوا زاول فلان سومن نسرات إني بردرو كذا سوتور تبع ground دي كيسة نسيت تبعت بله واحد إمام بتناول سيد بس قبل خينجي يدخل ما يتأذي جان نمر قرب بس هو هذا كسيمان أنا كس نمني تو يورب بالرزق ولد نوهيري نور نافسي يورب ولد نقول نور جين هذا لما كنا موان بقولنا جين نبيه وان كيسة جين وان كروري أما عزيز ثاني إذا كانت هذا ليه لكن جد فورو كوي أبي ما كيسولي ما كنا يروم تونسي شابلي وانا مشان أواكي جوزم بريني ليه داسة إبسيشا ما يمكن جولي رجع رانك أبي نكما أدي تقصد نمني تبانجالا تهدو جرا والله يسيو بيخو باتسكين نانو تفانو بلا يسي لا كمان بيتا وان دوبا كتير وان سوا تفوت أمي والله نفوت جيب سيشا كمان دنو ما لا كمان ما جت دون وان كذا بيتا والله جيمه والله نفوت أوكي ديفا ما قابل دوائي ديفا ما قابل سيخا كده ما كله ديفا ما قابل ديفا ما جاي والله جنان قمت تبات ديفا ما قابل أمة جيلا أدنى بخو والله يتسان سدين زونتا أمة جيلا كنا ديفا ما جينا ديفا ما أن كانوا مباسوف كخدي خنا باسوف بيا وعن قدنا ما ميكاتو no asirratti miira namaatu kanii nama waan ni jaanii an kanaan baasuu fi kanaan maaliin hin taatu masraa teenya amma nama hedduu jira annabira nama 900 go'ee jira asirratti nama dilla kanarratti ibsaa kiyya akkas taanaan akkuma biraatti fahamee obboleetumati yaadin waan gaarii biyaa Ifa gaafatu gaafadhu amma gaafa fuudheen gaafadhu. Siiqa qasee barmaal feeta qabuuchi maal Gaafa fuudheen gaafadhu. siifillee ibseeti ammas mucaan kun maal siin Gaafa silleen hin sommana. rabbii beeka abbaa qoodu rabbii beeka ilmi namaa wal jaalatee wal fuudha addunyaa kanarratti xiqqaa hireem fillaan bakka beete silaa. Amma kan faadiloo Agay, ummata Oromoo amma waan keessa jiru gammachiisee jiraan akka fiyyatti. Maaliin godhanii beektaa? Ummanni hedduun waan addan bahanii jiru. Dhugaa dubbannee qoosaallee agonu maakiidhaan hin qoosnu amma. Because maakiin nama carraa eeggatu ganaaf. Maal si ga'e mina gabbaash maal si ga'e arsanii bar mina gabbaash kabbaashii alaabbaasiiti. Ati leengaddalee wayitaasotee natti himtasan biiroo isaan argee jiru. Omaan dhiise that's normal waan dura natti himteef. Garuu minaa maal si gahe waa'ee maakii jiru. Dhugaa kana beekuu barbaanneeti gaa. Minaa gabbaash maal si gahe bar. Carraa isii barbaanna nuti intalatee hin bakka sinoo isine maa hoo'isattaatiin maal si gahe haadha abbaan isii hin jiranii irraan duune hin jiranii. Murtii mataa ofii qabdii mucattiin. Amma jaasana soddaan taata akkuma naan jettu obboleettii maatiin jetta maal kana soddaan taataati kas gabbaa'e soddaa. Sirraafuudha soddaa yoo ta'e haadha abba jira. Achana waanumaa si bartee boodaa sichi dheeytaa ibsaa tas gabbaa'e. Naa akkaataa ati deemtu sirrii miti. Tas gabbaa'e. Soddaa tos gabbaa'e. Tas gabbaa'e nama hedduu silaalu jira. Lash. Nasra. Lash. Faya sin dubbisneeti. Lash. Yaa aboo Nasra ati narra silaa namoo ijoollee teetu gurguruu danda'u si galee. Garuu ammoo. Bakka sin galchini. Bakka itti sin galchinetti hin argamin. Gattiin tun nama waan ofii jiruu ofii murteeffatuu danda'u. Fuudhaan keessatti ibsaa keenya amma yoo fuute kana jaalannan kana beena namni hundi nama hundaatu dhugamoo soba kana baruu waan gaariidha laa. Naa ijoolleen teenya asii galatoomi jechaa jira. Dhagasillee uummata sanillee wanni ga'uun jiru galatoomni jiruun hin jiru gattiin mataa ofii qabdi haadha abbaa hin qabdi si galee garuu atammoo. Tas gabbaa'imee tas. Waan singalchine dubbata waan singalchine kaasta Darraa kanaan ammas wanni beeku. Waan faasiloo gaafa deemaan aariin. No. Obsi waan takkaan siima. Wanni beeku qabdu maakiinis heeruma barbaadaa maka TikTok irra bu. Gale nutis fuudha barbaadaa maka TikTok irra bu. Bashannanu. Hiree kana rabbiin abbaa hundaafuu adda adda qoodee jiru. Gale tokkichisi baatirii ibsee goda keessa yoo jiraatte illee baatu. Yaanis goda fadha keessa yoo jiraatte baatirii qabdeen naa dhuftu. Hiree rabbiin waan gaafa nuti dhalannu rabbiin nu murteesse abbaa fadha jaaladha eebbisa akkachuuf yoo tarsaa keessa hin jiraanne hin danda'u. Soo nuti TikTok irra fataa jechuun dhufne. Amma baru
garuu mila isaalleen aaruu miti. Kanaafuu wanni ati beekuu qabdu. Gizee amma akkana jettu maal seete beekaa nasraa ta'e obboleettii xiyyaameen let's real talk saasa'u dhugaati. Tokkoffaan waan kanaa gandummaa fudhata akkati. Gandummaani. Yes of course san fakkaata. Okay. Ni fuuta maali jettee social media irra jirra nama hedduu nu ilaalu jira onnee irraa jiru jirta ammaa irratti jedha. Of course jechuu qaba wallahi kaisaan siin jedhe dubbisa dhamee jaalfaa jiru an sodaan qabu bara an sobaa siin beeku. Kaisa. Thank you. Ani hamtuu biraati wallahi ani hamtuu biraati miti dhiifama yoo aartanillee faamiliin bakkaafan jirtan dhiifama naa godhaa yoo aartan jirtu ammas an wanti kun isinitti mala. Ani dhugaa rabbi dubbachuuf obboleeyyiif yeta garaa tokko wajji dhalannellee hin taane maatii. Kanaaf intala Oromooti. Malee akka Harargeettillee dubbachaa hin jiru. Lammaffaa maatiin nama jaalatanillee nama muraadaa si arguufillee hawwanidha. Naa hubadhaa. Dhugaa yoo ta'e baay'ee gammannaaf. Because walirraa deemanillee walirraa fi nama isinii galuu taate. Ibsishaallee wanta sun jaambaastee hin beekne tokko maali beektaa? obsi qabsichaayii. Aan walitti qabanii haasa'aniif waan jireenya addaa galee waan waan siin galii akkasii yaaduu dandeessu. Akkan tala Oromoo ana hojjaabraa jireessa wal galee. Ayi obboleessoo kana yoo si aarsee isaa yoo walitti dhiyaatte haadha abbaa isii irratti hin dhiyaattu galee akkuma feetutti iyyuu. Amma yoo hubatte ta'e ibsaa yoo yaani biyyatti jala dabre malee haasaan amma haasaa kanarraa waa hedduu si fa'aatillee yoo duraan dogongoratti na fudhattellee yoo duraan kara biraa fudhattellee waa hubatte jechuudha yaada. Ani dhiiratee maatiin fuudhu obboleessa kiyyaa kan nuun deemu yookaan immoo waan biraa keessaa miti sitti himeen jira akkuma nama Oromoo tokkotti siifillee isiifillee yaaduudhaafi. Kalbii saree Sokkee yoo yaadde dhiifama soddaa. Yaa wasa. Naala Allahu. Namni tokko kana yoo baruu barbaadde keessaan deemteen gaafattu eegamaa gimatanii kan yaaddu ta'e isima gaafattee waan jiru maarraan baratin. Sokkee amma walii galle hawaasa irra waan kana godhu ta'e kophaati yoo baruu barbaada hawaasa wajji baruu barbaada. Sumaatti eewa gaggaba kaayee tola amma kaayaa ibsisa. Ibsisaan kaayee tola amma walla. Soddaatti jira qaama booda mataa gubbaa nu jirta ibsisa. Okay? Okay? Dhiifama siin gaafadhu mataa gubbaa nu jirta soddaan dhiifama hin gaafatanii. Walii galle amma? Bishaan dhugdeen firiija keessa. Wanti walii galuu jiru garuu an waan biraa siin jedhu. Deema amma gabbaa. Siin galchu siin jedha walumaa galatti. Nagalchu baatee ibsishaa amma walii galle sokkee brother. Onnee dardarummaa kana dhiisi dardarummaa sirraa cabu xiqqummaa siyaa fi barqaa gana waa hunda nu hubatta. Blog godha akkam eenyu nama blog irraa kaasu jira nama nam blog godha. Tokko taasisa jira. Ibsitaanis gabbaa kumaash. Gada geenas raate. Haa jaalfaa jiloo. Fuula duraafillee. Amma heeranatti dimina gabbuu adeema taphataa. Nama fuuluma duraafillee. Isin gabbuu duraafillee waan akkanaan godhin gana. Isin gabbuu gaad. Irratti kaa ta'us. Jaalfaa jiloo gongortee ilaalamma. Jaalfaa jiloo dhugatti gongortee amma laalatin malee. Gongoree nas raate. Jaalfaa jiloo akkamitti dhugaa dubbachuudhaaf balleessisan aan jettaa. Akkamitti jaalfaa jiloo. Balleessite kun dhimma dhuunfaati dhimma isaatiif dhimma maakiiti kan nama yaada gaafachuu qabdu balleessite. Akka keessaan nagaafatti keessaan gaafachuu qabdu yoo gaafii balleessine arraas boruu. Duu balleessite. Warri Afrikaa jirtan warri biyya Arabaa jirtan wallahi niin fuudha jee jira ibsaan maakiin adimaa ibsaa waan jaartii isaa jala muraamu booda. Tinggal di sini masa untuk negara Mekah. Wah, mana raja apa kata benda? Ya Nasratin, Inshallah Rabbin zigale niya desi milena na tumaya siyaga jen. Gura dun nante. Niya desi yagu ji Nasratin. Berkaya juga ya di gudang kata ayo. Gura dun nante. Berarti dia ayo. Wah, doktoran tu bisa. Doktor tu dia. Kau si bare di dia. Kau si mana kena jadi tanah tu, ha? Di sabah. Katara siapin jesu Nasratin ya katara siapin. Kita mana saja berkat boleh jadi. Nasratin, na butuh kebutuhan. Nasratin ya gafa bunuh le dukle tu gafa naga. Laki saya nyarus masih gafa.
Sujaadu ayinaa godhaaf ijoollee ta'e nama kuma takkaas jira koomantiidhaan rabbi si haa guddisu naa jaa nasraa fuudhaa jaa. Bakka guddoo naa ga'e nasraa ta'e Amma filimni keessan hin nyaadhamne ni mi'aawe malee fatina yaa dargaggoo. Maaliif attan? Maa bobboocha nama filima hin nyaadhamee dhiisaa. ijoolleen maal loltisaas jala cinaan nu qofalti cinaan ni lolu. Maal jaan? Maalittiin beekan lola ijoolleen as jala taraf. Anaan lola moo isin immoo eenyu? Maalittiin beekan oollaan. Wallahi. Maaf lolan Ibraa maal lolan? Na biraa galatoome nasraa dhugaa jettee malee takka hin jiru wallahi. Achi irratti si haa guddisu jaa isin achiin agartee Nama tokko kolfu malee namni Komantii kam laasirti biraa ni qabda. wallahi biratti nama tokko kolfu. Dhageeyda amma. Laal ibsi isaan hin dubbatin. Doktoraatis hin dubbatin. Anaa fi Jalfaadiloo walitti hin dhiisaa. Jalfaadiloo qabata kan dubbatin. Waan rabbiin sitti beeku waan ijaa keetii qofa dubbatu. Gaafii hawaasa bal'aati. Jalfaadiloo gaafatu isaanii ni gaafatu. Garuu hakattee nuti himta akka ibsaatti. irbuu seenee. Irbuu seentee hintaa? Deemna gaafadhu. Ati magaa kijibaaf jecha haala yeroo ammaa kanaaf jecha qabriitiin gurgurtu ba. Wada gaddalau. Qabriitiin gurgurtu gaa. Wada gaddalau. Wada gaddalau. Okay, let's go. Takka, lama, sadii, maqaara keessi qabne uummata Oromoo bal'aadhaan haadha faateeni fuutamoo enjoy itti godhu jira. Hawaasa kana kabajaa hawaasa kanaatiif gaafii tana na gaafattee mee? Of course. Hawaasni kun 300 aanaquu gaafii tana ammaan deebisu. Yoo 300 illee hin deebisu. Yaa Oromooti jalaal. Anaaf deebisaaf saba kiyyaaf. Saba kiyya Oromoo. Deebistaaf ani abbaan asii jira hawaasa kana kabajjeetii mee hawaasni kun kabajaa isaanii. Deebisa Oromooti yoo wanni ibsa 300 aanaqanii. Sarara mama rakkattee na arrabsite onni na arrabsitu kaan arrabsitu dhiisa yoo na arrabsite maan irraa hidhiste miti ana arrabsitu na arrabsi jabaadhu jedhaan gaafadhee jirallee. Stop ammas hin hima. Soo hawaasa godhattee mee taaptaappii 500 fi leenca tokkoon hin dhugaa jirtu. Dhaggeeffadhu adeeroo kiyyanaatu uummata kiyyaa deebisa. Oromooti ijaa isin laal uummata hayyuudha jaa. Asaabii 500 fi leenca tokko bichaa jedhe. Uummata yoo cinaa dhawan akka cinaacha dhawuu deeman beeku Oromoon sabni bal'aanii dubbii Jalfaadiloo kanarraa waan hubattan koomantiidha godha namni hanga ammasittan namni dubbii afaan kun hin jiru. Koomantii godha. Jalfaadiloo irraa maal hubattan? Waan fadhanaa jaani yoo fadhan saddeet fuudhaa waa jaani immoo qanyaali bardeenyaa saruu hawaasa. Oromoon fuudhoolaa. Wallahi laazim. Dubara nagaaya. Kota gaafii teessan kabajeen deebisee. Naarku jirtanii baga eessa. Kota warri achi jirtanis isin kabajeen gaafadhe asitti naa himaa waan irraa hubattan. Kunoo bagaa Ustaaz ibsatti iyyite san. Wallahi laali abbaa baariyaa irratti maqaa isaa xiqqoo duratti akka kaafne sasee jira. Please isan kaasan. Oromoo galatooma ulfaadha Oromooti nama 300 nama kun takkaa fi dubbata akka taatanii thank you so much. Walirraa hafnee jirraa deema amma waa'ee ibsaa yoo qabdan. Waa'ee ibsaa yoo qabdan isiniin gabbata. Ukumaa of baaste waa'ee ustaasa gaafannaan. Mudii isin qabatti bara. Nama kuma ammasii waa fayyadamuuf amma nu tarrabuuf nu arrabsuuf akka ajaa'iba arraba dhukkee nurraa kaasuu dangasii fayyadamu. Qoyaa sii makkisa. Jikilaan nagooti eeggaan nama 700 jalaa gad deebi'ee saayiba kiyya namni jalaa fiigaar. Isiin bahu. Inni waliin haa turu qaban gullaa. Nasraayi.
Nyaata asa keetii maali? Waa'ee ustaasaan kaasinaa filis. Kaasu bar kasan deengatti meer namoota taphachuu jiraan. Isaan arralee dubbateera haa wallaahi waan kanaan hin qoosne. Reefuma miira keessa seenaa irra laalee. waan biraatiif bitii godhe jechuun laayika illee yeroo Masraatee nyaansi jaalladha. malee waan biraatiif kan kaasiti Masraatee siin jaalladha.